imposti lafa gangalate utundale gabu masama majete Oromiyaan imposti lafa gangalate utundale gabu masama daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show guyyaa har'aatti waa'ee du'a obboleessa keenya obbo Adimaasuu Biraanuu waan qindeeffanne waan qabnuuf akkan waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Artist Adimaasuu Biraanuu haadha isaa aadde Zannabech Gooshuu fi abbaa isaanii Biraanuu Magarsaarraa adoolessa 8 bara 1948tti Oromiyaa dhiya Wallaggaa magaalaa Biilaatti dhalatan. Abbaa ijoollee 5 dhiira 2 durba 3ti. Obbo Adimaasuun bara jireenya isaatti aartii Oromoo guddisuun hojii isaa akka ta'e hojii isaatiin mul'iseera. Jaalalaaf tajaajila inni yeroo jiru nuuf godheen du'ullee nuuf jiraataadha. Hojii isaas yaadatamaaf. Dagaagina aartii saba keenyaa waggaa hedduu hacuuccaa lagaa jala ture. Hammasaaf danda'ametti ifatti baasuuf yaalii inni godhe saba keenya saba Oromoo biratti kan irraanfatamuuf kan dagatamu miti. Maatiin isaas abbaan keenya yeroo gadheetti nu irraa du'e jettanii qalbiin keessan hin cabin garaan keessan hin gaddin saba Oromoo hamma qabdanitti isin ijoollee Oromooti kophaatti namne abbaa irratti abbaa argattan malee sanaan boonaa isinis hojii boonsaa akkasii itti fufaa dalagaa boonsaa akkasii akka abbaan keessan ofii isaatii akka shaamaa nuuf ifee akka shaamaa baqee nuuf immoo ifa ta'e isinis akkasuma kottee isaarra duukaa bu'uudhaan akka itti fuftan isin gaafanna. Aartistoota Oromoo hundi keessan gaddabboleessa keessanii namileen keessan hin cabin jabaadhaa jajjabaadhaa isiniin jenna qaanqee showun. Artistootni keenyaa fi sabni Oromoo du'a obboleessa keenyaa obbo Adimaasuu Biraanuu irratti argamtanii kabajaan warri awwaaltan galanni guddaan isiniif haa ta'u jenna karaa qaanqee show. Akkasumas immoo guyyaa har'aa warra du'a obboleessa isaanii irratti argamanii awwaaluudhaaf hin dandeenyeef yeroof hin milkoofne immoo isiniif qabannee dhiyaanne irraatii amma gara sanattan isin deebisaa adaraa qalbiin nu hordofaa. Maqaan koo Habtaamuu Lammuu du'i abbaa keenyaa artistii beekamaa kabajamaaf jaallatamaa obbo Adimaasuu baay'ee na gaddisiise. Obbo Adimaasuun nu bira fooniin adeemu malee yeroo hundumaa hojiinsaa dalagaansaa inni hiriyaa hin qabne dalagaansaa inni bara baraan nu wajjin jiraata. Obbo Adimaasuun umrii isaa guutuu akka shaamaa nuuf ifee ofii isaatiif kan baqe nan beelee nan dheebodhe nan dulloome nan rakkadhe tun jedhin guddina aartii Oromoo keessatti iyyuu koomedii diraamaa dheeraaf gaggabaabaa nama asiin ga'e yoo jedhne waan itti saalfannu miti. Obbo Adimaasuun nama yeroo hundumaa kolfu nama yeroo hundumaa taphatu nama yeroo hundumaa fuulli isaa deemsi isaa namatti tolu. Garuu maal godhu biraa dhabamuun isaa baay'ee nu gaddisiisa. Maatii isaatiif akkasumas ilmaan Oromoo hundumaa Waaqayyoon jabina kennuufan jedhu. Biyya tokko carraa argadhee waggaa darbee bakka irreechaatti argeen ture nama 60 duukaa deema. Carraa ittiin dubbisullee argachuu hin dandeenye jaalala uummataa qaba. Adimaasuu koo baay'ee si jaallanna. Biyyoon sitti salphattu Waaqayyoon lubbuu kee kan jannataa nuuf godhu nagaan nuuf boqodhu. Galatooma. Haadha Shumbee yookaan ምህረት naan jedhani Habtish qaanqee shookonaan gaddanu keessa jiru haalatti baafannu haala kan
mijeessuun kee nu affeeruu keef guddaan si galateeffadha. Gaddi abbaa keenyaa yookaan hiriyaa keenyaa weellisaa artistiin Admaasuu Birhaanuu gadda uummata Oromoo hundaati. Hedduu gaddine Admaasuun abbaa firaadha. Hundumaaf firaadhaasi abbaa firaadhaasi. Ogummaa isaadhaanis waa guddaa uummata Oromoof umrii isaa kanaan gumaacheera. Waan guddaa hojjeteera. Umrii isaa hundatti fixateera. Duuti eenyu keenyaaf waan oltu miti. Kan na gaddisiise keessaas fira amma kanaa osoo qabuuf miliyoona ol fira osoo qabu Admaasuun qobaasaa du'ee argamuu isaatu na gubaa. Duuti hunduma keenyaaf waan oolu miti. Kanarratti artistiin Oromoo akka ilaalcha kootti du'uu hin qabuun jedha. Duuti eenyuufuu hin oolu garuu du'a miti aan gufuunu akkasa gufachiisu artistii Oromoof eenyuufuu hin fedhu. Sababni isaas jireenyi isaa mataansaa qorumsaa. Jireenyi isaa mataansaa gidiraadha. Afaan kun akka hin banneef, aartiin kun akka hin banneef hundumtuu hojii aartii keessa kan jiru. Hojii aartii Oromoo keessa kan jiru marti inuma beekaa. Kanaaf du'a mitiiti gufuun akka isaan dhawulle hin fedhu. Admaasuun immoo anaaf abbaa koodhaa umuriidha miti anaaf hiriyyaa koodhaa hiriyyaa garaadha anaaf Admaasuu jechuun waan baay'eedha. Tarii anatu isa dursee du'ee laata gaafaman biyya koodhaa beeleen iddoo natti dhagahame. Isa miti kan du'e anatu du'a baqadheen dursee du'e garuu. Kanaaf Admeen waan biraan hin jedhu qabu. Lubbuusaa Rabbi lubbuusaa nuuf amaaru. Inni seena qabeessadha nama seena qabeessa. Inni nuuf gaaddisaa abbaa keenyaa seenaan yoomiyyuu taanaan sadagatti. Kanuma jedha waan biraa waan jedhu qabu kan biraa artistii Oromoo Tuuta Dhangaa akkasumas artistorii kan biraas uummanni biyyaa warri Finfinnee jirtanis kan biraatti warri dhuftanii awwaalcha isaa miidhagsitan bareechitan ulfaadhaa umurii isiniif haa kennuun jedha eebbifamaan jedha. Uummata Oromoo hunda hedduu gadhee uummata Oromoo hunda galateeffachuun barbaada. Akkasumas maatii isaaf akkasumas warra awwaalcha isaa warra gadde hundaaf Rabbi isin jajjabeessu maatii isaa hundaaf hiriyoota isaa hundaaf Rabbi isin jajjabeessuun jedha. Kanumaan jedha bira waan hin jedhu qabu. Akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u ani Ilfinesh Qannoon jedhama. Kanan jiru Norway magaalaa Bergen magaalaa lammaffaa Norway jira. Fayyaa keessanii akkam jirtu gadda koo kana baay'ee sabuma Oromootti machuun barbaada baay'een gadda obboleessi koo Admaasuu Birhaanuu hedduu waliin dabarsine hedduu jireenya hedduu waliin dabarsineerra rakkinas bal'inas waliin haasofneerra waliinis nyaanneerra waliinis dhugneerra. Har'a garuu dhukkubsannee wal gaafachuu dadhabnee gargaraafnee biyya dhabnee bilisummaa dhabnee nagaa dhabnee faffacaanee wal gaafachuu dadhabnee baay'een gaddaa yaa obboleessa koo Waaqayyoon Rabbiin lubbuu kee jannataa seensisu maalin sii gochuu danda'a du'arraa wal hambisuun hin danda'amu dhamaatee rakkattee dhiphattee hagabuu bultee saba kee gammachiiftee eebottee saba kee gammachuu obaaftee ofii keetii garuu tusiin darbiin sokkoo keessi du'a dingata hedduun gadda yerootti du'uun qabnetti duute Admaasuu ko Rabbi si wajjin haa ta'u lubbuun kee jannataa seensu sabni Oromoo warri gammachuu isarraa badhaadhaa turre jabaadhaa adaraa keessan ijoollee isaanii gargaara ijoollee isaanii immoo Waaqayyo jabeessu bakka jiranitti
ijoollee isaa adaraa keessan haa hordofnu haa gargaarru hanga nuu danda'ametti maatii isaa kanuman jedha baay'een gaddaa fayyaa ta'aa jiraadhaa warri isa sassaabdan jiraadhaa baga baay'anne baay'inni keenya gaariidha hedduun gaddeera galubbuu isaa rabbi naaf hamaaru jedha nagaa ta'a. haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma ture waan inni jedhe diduure hin ammaate kan si'anaa kaanoo tole maal jennagaa kan kee kana situ akka ummatatu akka kee warra nu goomatuuf seenaaf aadaa oromootu aartiidhaan mul'ate egaa boonyiin sin deebisnu maal lakkuu roobsinee seenaa kee seenaaf dhiifneerra haa ta'u kaa kunis jennee Hacaaluu Hundeessaan jedhama yeroo garaan keenya waa baay'een gaddaa jiru kanatti artistii keenya abbaa keenya Admaasuu Biraanuu tasanu jidduudha dhabuun keenya waan natti dhagaameefan mata duree haa ta'u kaa kunis jenne jedhuun barreesse. Akkuma beekamu artistiin kuni bara jireenya isaa keessatti aadaa fi seenaa aartii Oromoo guddisuu irratti jireenya isaa aarsaa godhee nama jiraate. Walumaa galatti du'a isaatti gadda guddaa natti dhagaame ibsuufan barbaada uummata Oromoodhaa fi dhumarratti jaalattoota isaa fi dinqisiifattoota isaa akkasumas saba Oromoo hundaa fi maatiiwwan isaaniif jajjabinan hawwaa Waaqayyo lubbuu isaa nuuf haa qananiisu jedha. Galatooma. Ani Hirphaa Gaanfureen jedhama Noorwee irraatii dhaamsa xiqqoon qabaa fi faamilii Admaasuuf akkasumas hiriyootas akkasumas uummata Oromoo hundaa fi Rabbi sinaa jabeessuun jedha. Biyyeen itti salphatu Admaasuu abbaa keenya artisticha guddaa. Admaasuu jechuun yeroo dargii qabee anaaf inni hojii guddaa waliin dalagaa turre nama harka koo qabee muuziqaa na barsiise keessaa tokko garuu maal goona fageenya taamaatu wallee awwaaluu dadhabne akkasumas ijoolleen isaa hundi Rabbi jabeenya siniif haa kennuun jedha naa jiraadhaa bakka jirutti ani Hirphaadha. Abdii Nuurasaan jedhama. Du'a artist Admaasuutiin hedduu gadda guddaa natti dhaga'ame. Dhukkubsachuu isaanii osumaan dhaga'iin oduu kana yeroo dhaga'u hedduu rifadhe. Egaa maal godhu miti waaqa wajjin wal loluun hin ta'u namni du'arra hafuu hin jiru. Artist Admaasuun immoo yeroo jireenya isaaniitiin hojii nama boonsu, hojii nama barsiisu, hojii nama kofalchiisu, uummata Oromootiif aartii sadarkaa olaanaatti akka siqu nama gargaare keessa nama tokko akka ta'anii seenaan sirriitti isaan yaadata. Egaa maatii obbo Admaasuutii fi uummata Oromoo hundaa fi waan jajjabina nu haa kennuun jedha. Ammoo nabsee isaaniisis waaqni akka jannatatti nu oolchu waaqa kadhanna. Egaa jabaadhaa maatiin Oromoon hundi jabaadhaa. Ani artist Tuttuubaa Noorwee irraati. Artistii keenya guddaa artistii taalentii addaa kan qabu dandeettii bifa draamaa, bifa tiyaatirii, bifa koomeedii, bifa sirbaan gumaacha guddaa kan saba keenya uummata Oromoof gumaacha kan ture lubbuudhaan addunyaa kanarraa boqochuunsaa baay'ee gadda guddaan natti dhaga'ameera. Silaa otuu warra yeroo taaneeti badhaasa addaa otuu inni lubbuun jiru kan badhaafamuun irra ture jedheeni kan inni yaadu. Egaa
ammas taanaani hojiinsaa barabaraan isa yaadachiisaa hafaa baay'ee Admaasuu baay'ee jaallannaa rabbi lubbuunsaa kan jannataa godhu akkasumas maatii isaa warra isa jaallatan uummata Oromoo hundumaaf jabina haa kennuun jedha. Nagaan. Ani Adnaan Muhammad Abdullaatiin jaamaa amman tana yeroo ammaa Ameerikaa Minisootaan jiraadha. Gadda nuti dhagahame. Abbaa keenya artist Admaasuu Biraanuu gadda nuti dhagahame. Kana jennee ibsuu hin dandeenyu hedduudha gaddine waan hedduu nama gaddisiisu. Namni egaa Admaasuu Biraanuu namni hin beekne hin jiru hojiin dalaguun waan hundaanuu anis amma tokko walitti dhiyeenya numa qabnaa bakka dalagaattis wal agarra hedduu nama taphataadha akka gartee akkuma abbaan barbaade nama si hojii ta'u hedduu nama fillee nama gartee kabaja guddaa qabu uummata Oromoo biratti illee nama jaalatamaadha. Kanaaf yeroo ammaatti nu hedduudha dhabamuu isaatiif gadda guddaa nutti dhagahamee jira. Gaddi kun keenya qofa osoo hin ta'in kan maatii isaa qofa osoo hin ta'in kan uummata Oromooti kan deeggartoota isaatii fi warra artii Oromoo jaalatu hundaafuu gaddi kun gadda waliigalaa waan ta'eef hunda keenyaafuu rabbiin obsanuuf haa kennu jenna. Isaanillee maatii isallee rabbiin lubbuusaa jannataan isa haa qananiisu maatii isaatii fi deeggartoota isaatii fi firoottan isaa hundumaafuu rabbiin jajjabeenya isaaniif haa laatu jenna. Fayyaataa galatoomaan sinin jedha. Ani weellisaa Addisuu Karrayyuun jedhama. Kanan jiraadhu Ameerikaa Waashingten DC jiraadha. Du'a obbo Admaasuu yeroon dhagayetti baay'een gaddee aartiist Admaasuun bara jiraate kana keessatti guddina aartii Oromoof afaan Oromoo guddisuu keessatti hamman beekuu jalqabee waltajjii adda addaas deemee wajjin hojjedheera. Admaasuun nama gaarii ture. Nama aadaa afaan Oromoo guddisuu keessatti shoora olaanaa taphateedha. Haa ta'u iyyuu malee ergaa gurguddaa Admaasuun gama qoosaa gaggabaabaa fi kallattii adda addaatiin kaa'ee darbee har'a dhaloonni yoo achi deebi'ee ilaalee waan har'a keessa jiruuf deebii guddaadha jedhee yaada. Sanaaf gaddi guddaan nutti dhagahameera. Gartuun sabni Oromoo, gartuun diraamaa, gartuun weellistootaa akkasumas hawaasni biyyattii xiqqaa guddaatu Admaasuu jaallata. Baay'een isaanii sirboota adda addaa keessattis qoosaa adda addaa keessattis Admaasuu hin beeku. Admaasuun kallattii hundumaan nama gaarii ture. Sanaaf gaddisaa baay'ee hunduma keenya nutti dhagahameera. Waaqayyoo uummata keenyaaf akkasumas maatii Admaasuudhaaf jajjabina guddaa haa kennuun jedha. Aartiin keenya itti fufaa dhaloonni bara jiran keessatti dhaloonni yeroo kamiyyuu dhaamsa qabu hawaasa isaaniif ergaa qabu. Aartii dhaggeeffachuu, aartistoota deeggaruu, wal bira dhaabbachuu immoo hin irraanfatinaan jedha. Galatoomaa. Ani maqaan kiyya Elemoo Aliiti. Gadda guddaa nutti dhagahame kana jaala keenya Admaasuu leejendii Oromoo aartii Oromoo irratti qooda guddaa laatee hojii dansaa bakka adda addaatti ijoollee osoo hin jenne guddaa osoo hin jenne barnoota bifa adda addaatiin kan carraaqaa ture kan hojjechaa ture. Har'a kunoo jidduurraa dhabuun keenya baay'ee na gaddisiise. Guddoo hin hanjoon jirtu fuulli Rabbii itti haa tolu. Warri immoo diinni yeroo takkallee nuun rafanii akkan taanetti summiidhaan ajjeesuun akkanatti naftuuf guyyaa tokko Oromoon haluu numa baati. Jabaadhaa Oromoo yoo harka tokko taane malee rakkoo tana jalaa bahuu hin dandeenyu. Admaasuu kiyya fuulli Rabbitti haa tolu. Jabaadhaa. Ani maqaan kiyya Muktaar Usmaanii.
du'aa artist Admaasuu yookaan abbaa lataa dhagahee baay'een gadda guddaatu natti dhagahame. Duraan dursee maatii Admaasuutiin rabbiin obsa isinii haa kennu jedha. Ilmaan Oromoo immoo namni agartee artii Oromooti irratti qooda guddaa gochaa ture dhabnee kanaaf gaddi kun kenna hunda jedha. Itti aansuudhaanis immootu artistiin Oromoo kun wayita afaan Oromoo hulaa takkitti illee hin qabnetti jabaatee bakka dur mooraa warra Habashaa keessa hojjetu keessaa bahee aadaan Oromoo afaan Oromoo akka jabaatu umrii isaa guutuu ganna 35 ol artii Oromoo irratti dabarsee darbee jira. Kanaafuu seenaan isa yaadata. Aadaa fi afaan Oromoo seenaa keenya jabeessuun dirqama warra hafeeti. Jabaannee afaan keenyaaf aadaa keenya dhaloonni dhufummootu akka jabeessu dhaamsa kiyya dhaama. Galatooma. Maqaan koo artist Haayiluu Kitaabaan jedhama. Nuuruu Irraayyii guddaa artistii hangafa kabajamaa waa'ee Oromoo irratti waggoota dheeraadhaaf artii Oromoo guddisaa ture. Admaasuu Biraanuu addunyaa kanarraa du'aan darbuunsaa guddisee na gaddisiisee baay'ee dhangaddee. Egaa firoottan isaatiif akkasumas uummata artii jaallatu uummata Oromoo maraaf jabina isinii haa kennuun jedha. Wanti Admaasuun hojjete nuti afaan tokko lama jennee dubbannee fixuu hin dandeenyu. Seenaan isaa yaadata. Maatii isaa, ijoollee isaa, namoota maraaf jajjabina haa kennu. Admaasuu immoo Rabbi lubbuu isaa jannata keessatti haa kunuunsu. Ekeraa isaa jala. Ani Daawitee Makonnin jedhama. Du'a Admaasuu Biraanuu irratti gadinatti dhagahame kanadha jedhee himuu hin danda'u. Waan agartee dingata namatti ta'e tokko nama gaddisiisa. Admaasuu Biraanuu artii Oromoo keessatti waan inni godhe waan inni hojjete himnes himuu baannes hojiinsaa waan baay'ee waan nama boonsa hojjete. Ammas inni du'aatii isaa qofa osoo hin ta'in koomediin Oromoo sisuma wajjiniin du'a jedheetanii yaada. Maaliif wanti koomediin Admaasuun keessa hin jiraanne ayyaroon akkam akka inni ta'uu hin beeku. Maaliif inni akkaataa inni itti hojjetu ijoollees nama guddaas dargaggeessas hunduma walumatti qabeetu Admaasuun taphachiisa. Dhugaatti nama gaddisiisa. Nama bakka isaa bu'u argachuun ammas yeroo baay'ee fudhata jedheetanii yaada. Garuu egaa Rabbi wajjiniin wal lolanii sa'aatii barbaadeetti isumatu fudhate. Awwaliin jechuu barbaadu maatii isaaf hiriyoota isaaf akkasumas namoota isa beekan nama Oromoo ta'e addunyaa kanarratti hojii isaa ilaalee hundaaf walumaan dhabnee walumaan gaddinii jedheetaniin dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Nagaatti. Wallisaa Jaamboo Jooteetiin jedhama. Du'a artiist Admaasuutiin gaddanatti dhagahame ibsuun barbaada. Artiist Admaasuu gahee aartii Oromooti irratti godhee amma daqiiqaa muraasa kana keessatti dubbadhee ibsuu hin danda'u. Garuu bara afaanii Oromoo aartii ittiin hojjechuudhaaf yookaan ittiin sirbuudhaaf osoo hin taane ittiin dubbachuun illee bara rakkina ta'e keessatti aarsaa irraa eegamu kafaleetoo guddina aartii irratti nama gahee guddaa kafaleedha inni. Kanaafuu osoo isaaf dabartee jiru gaariin jiraatin du'aan nurraa adda ba'uusaatiin gaddi cimaan natti dhagahame jira. Baay'een gadda. Egaa hojjaa Rabbiiti kun isanii mormuu hin dandeenyu. Boolla isaa nanaa guutuun jedha waan biraa homaa jechuu hin danda'u. Ani Kamaal Ibraahimii Minneapolis Minnesota irraa artist Admaasuu fuulli Rabbii itti haa toluun ja'a addunyaa kanarraa deemuu isaaniitiif maatii isaatiis Waaqni haa jajjabeessu ifi warra isa jaalatu hundaa'u Rabbiin isin haa jajjabeessuun ja'a. Ammoo uummata Oromootiif dhaamsi kiyya artistoota keenya eega du'an bichaa booyuu fi miti osoo jiranii yaadachuun nurra jiraata. Osoo jiranii sappoorti godhuun nurra jiraata. Eega du'aniin booda booyuun bu'aa tokkollee hin fidu. Eega du'aniin booda waa tokko godhuufiin hin danda'amu. Kanaafuu osoo jiranii akka yaadattan
yeroo ammaa kana hedduu isaanii rakkoorra jira. Warroota maqaa dhahee fixuu hin danda'u warra kanuu warra akka halloo mee haa yaadannu hunda haa bira dhaabbannu isiniin ja'a galatooma. Ana Addisuu Furgaasadha. Gadda artiist Admaasuu Teenyaan natti dhaga'ame waa xiqqoo jechuu barbaadanii. Admaasuu jechaan artii Oromoo guddisuuf rakkoof qawwa hedduu keessa nama dabree seenaan yoomuu isa irraanfatu sammuu uummata keessa yoomiyyuu ni jiraata. Gadda hedduun nutti dhaga'ame. Waan jennu qabnu waa Admaasuu hedduu jechuun danda'ama. Maatii isaatiif hiriyoota isaas hundumaayyuu Rabbi isin haa jabeessu. Isas admees Rabbi kan jannataa isaa godhu. Yeroo lubbuun jiru Admaasuu kan yaadadhu kormee koo namaan jedha. Admee kormee keenya Rabbi kan jannataa isaa godhu. Nagaatti si jaalanna si kabajna. Hojjaan kee bara baraan hin irraanfatamu seenaan si yaadata. Baabaa Admee nagaatti. Maqaan kiyya Kadir Saidi waa'ee artiistii beekamaa obboleessa keenya Abbaa Kaarruu dhiyeenya kana du'aan addunyaa irraa godaanuu isaa ilaalchisee gaddanatti dhaga'ame ibsachuu fi Abbaan Kaarruudha jireenya isaa keessatti nama ifii du'ee Oromoo jiraachisaa ture. Arrammoo ta dhugaa dhufnaan bakka itti dhiite bule jechaadha. Waa'ee Abbaa Kaarruudha yookaan Abbaa Lataa maqaan isaa hedduudha. Maqaan isaa akkuma hojii isaatti bal'aadha. Lataa Aagaa umrii har'aa keessaa Rabbi isaaf haa kennu maal akka ture nama akkamii akka ture waa'ee seenaa Abbaa Kaarruu sirna awwaalcha isaa irratti haasa'ee jira. Abbaan Kaarruu jireenya isaa keessatti jireenya akkam akka jiraachaa ture namoonni isatti dhiheenya qaban ni beeku. Abbaa Kaarruu seenaa Oromoodhaa keessatti afaan Oromoo jiraachisuu ummata bal'aa kana dammaysuu irratti dhaadachuu irratti abdii ummata isaatiif qabuu fi hegeree fuula ummata isaatiif bal'ina hawwuu irratti waan hedduu nama hojjetaa ture. Seenaan isa haa yaadatu jenna. Akkitti ibsan nama dhibaa firoottan isaatii fi maatii isaatiis obsa Rabbi haa kennuuf jenna. Lataa Aagaa ammoo nu jiraadhu umrii dheertuu umrii har'aa keessaa Rabbi siif haa kennu siin jenna. Abbaa Kaarruudhaa akka nuun komanne isatti himeeti Oromoo komachaa ture Lataan dhugaa qaba. Jiraadhu ammallee nama jiraatu Rabbi si haa godhu. Oromoo walumaan dhabne Abbaa Kaarruun nu hundarraa du'e. Rabbi jabina isiniif haa kennuun isiniin ja'a. Kadir Saidi galatooma. Maqaan koo Summeen Keessoon jedhama. Warra qophii dhangaa qopheesse keessaa ani warra qopheessanii sadarkaa kanaan ga'an keessaa ani tokko. Yeroo jalqaba qophii afaan Oromoo qophiin dhangaa hundaa'e nafsi isaa Maaruu Saamu'eel Dhaabaa Aanaa Alamuu Tolosaa Dajanee Guutamaa Warquu Gaaddisaa kana taaneeti kan qophii kana hundeessine. Kana irratti yeroo qophii dhangaa kana qopheessine afaanuma Oromoo artiistota beekan illee barbaachuudhaaf baay'ee salphaa hin turre baay'ee ulfaataa ture yeroon isaa. Har'a artiin keenya guddatee yeroo artistiin arginu waan baay'ee yaadachuu hin dandeenya. Warra akka Taaddasee Cuqqeefaa, Mulgeessaa, maqaan Maartaa, Abbichuu Nagaa kunoo Admaasuu kana fa'aa barbaannee finnee artii Oromoo qophii ijoollee keessaa immoo Fireewoot fa'aa, Raahel Girmaa, akkasumas Makirib Shawaa, Kaasaawwan Fayisaa fa'aa ijoollee qophii reediyoo irraa finnee akkasittiin ni mataan keenya anaaf Saamu'eel akka diraamaa kana hojjennee akkasittiin artiin kun guddatee har'a sadarkaa kanarra ga'e.
ijoo aartii kanaa ta'e immoo achi keessaa kan Admaasuu kun ijoolleen dhangaa hundeessan keessaa tokko ija kan ta'e hangafa. Aartii duwwaa tun ta'in dandeettiin ni qabu potenshaaliin isa keessatti jiru waa guddaadha. Diraamaa dheeraa irratti yoo jettanii taphoota gaggabaabduu barreessuu irratti dandeettii addaatti kan inni qabu. Kan nama dhibu waltajjii irratti iskiriiptii isaa kenname alatti namoota atiraaktii gochuudhaaf namoota ofi kolfisiisuudhaaf waan ta'uun dandeettii addaa qaba. Takka achumatti uume achumatti wanta dubbatu jira. Namooti dandeettii akkasii qaban baay'ee xinnoodha. Dandeettii addaa qaba garuu lubbuu isaatiin bira hadhamuun malee jiruun isaa hin du'e. Yoomiyyuu seenaan isa yaadataa dhalootatti kan darbu hojiin hojjete. Admaasuudhaa wajjin gara waggaa 20 wajjin hojjedheeraan kan dhugaan isin jedha. Kanaafuu har'a gadda guddaatu baay'ee natti dhaga'ame. Hiriyoota isaa, maatii isaatii fi ijoollee isaatiif Rabbi jajjabina isaanii kennu jedha. Inni hin duune hojii isaa yoomuu wajjin jira. Artistoota keenya jabaadhaa gara fuulduraatti aartii Oromoo guddisuudhaaf yoomiyyuu akka inni jabaataniif hin jedha. Ani Saalihaa Saamii magaalaa Kaalgarii Kanadaarraayi. Egaa duuti obbo Admaasuu takka artist Admaasuu waan Oromoo akka malee garaa gubaati. Akka nam tokkotti an waan isaa dubbadhee fixuu hin danda'u. Yeroon hanga isa bareessanitti waan hedduun irraayis baradhe. Chiduras baay'een dinqisiifadha. Silas maal godhanii duuti karaa keenyaa jenneetuma Rabbiin biyyeerraa isaa salphisuu jenna. Garuummoo du'a lammadaa gartee wanti baay'ee nama gaddisiisa. Harka diinaatiin summii obaasanii akkasitti nama guddaa kana ofiifuu nama dhukkubsataa jiru. Kararraa meessuun isaanii immoo gaddaa oliiti jechuudha. Ani dhugumatti haqa Oromoodhaa walumaa galatti Rabbiin haa kaffaluun jaa. Nama guddaa tokko aartii Oromoo keessatti bakka guddaa nama qabu tokko haa qabna jennu Oromoon dhabde. Namni kuni nama sirna nafxanyaa keessattis bu'aa bahii guddoo keessa dabree aartii tana jalatti caccabee armaan gahee nama kana egaa Rabbummaan bakka jirutti biyyeerraa salphisuu nagaya isaa kennuuf jenneetuma hawwina. Ammoo wanti diinni nurratti oofaa jiru kun agartee manguddoo irraa eegalee ijoollee irraa daa'imman irraa eegalee nutti baay'achaa jira. Kan immoo waan callisnee teenyuu miti akka nam tokkotti wanni dhaammadhu. Wanti isarra gahee hundarra ni gahaa jechuu takkaan nurratti bobba'anii ijoollee teenya lafarraa fixaa jirti jechuu mootummaan du'a ciisanii dhukkubsatanii Rabbiin nama fudhatee fi kan haala kanaan diinni si huchiise immoo garaa gartee. Kanaafuu wanni dhaammadhu ilmaan Oromoo ka biyya keessa jiranis ka ala jirus qabsoo akka itti fufu dhiiga ilmaan Oromoo hundaa'u deebisuudhaaf kaffaluudhaaf osoo qabsoon tun addan dhaabbanne akka qeeroonis uummanninis itti fufuma dhaammannaa jechuu akkanattiin hafnu guyyaa tokko ni bilisoomna. Wanni maas nama gaddisiisa. Hojjettoonni mootummaa diina waliin hojjetan qaamni isaanii kun hundi arra du'a isaa kanarratti dhaamsa isaan dhaammatan artistoota hafiif sun immoo ammallee akka tuffiin isaanii gad hin je'ini nutti mul'isaa jechuu. Akka obbo Admaasutti isinilleen afaan Amaariffaatii fi afaan Oromootiin hojjedhaati seenaa galmeessaa jiran. Nuti seenaa afaan Oromootii fi aadaa teenya galmeessina malee aadaa diinaa galmeessuuf isin deemnu. Obbo Admaasuun immoo galmee qeeroo irratti seenaan galmeessiti hunda isaanii warreen kufe jechuu kaffalachuuf teenya kana saabeekanii jechuudha. Kanaafuu jabinaa fi obsaa fi sabriidhaan warra isaatii fi ilmaan isaatii fi uummata Oromootiif illee hawwaa jabaadhaa. Qabsaanni kufaa qabsoon itti fufaa. Injifannoon
teenya taati jechuudha. Galatooma. Ani Amartii Waariin jedhama kanan jiraadhu biyya Kanaadaa magaalaa Kaalgarii keessaa. Egaa asirratti wanni dubbachuu barbaadu artistii keenya beekamaa abbaa aartii Oromoo kan ture abbaa keenya hangafa keenya obboleessa keenya artist Admaasuun du'aan nu biraa darbuu isaatiif baay'een gaddee baay'een na'ee amman gadde amman na'es kana jedhee himuu hin danda'u. Artistii keenya guddaan artist Admaasuun aadaa Oromoo afaan Oromootii fi keessumattuu aartii Oromootiif bu'aan inni buusee kana jechuun hin danda'amu, hundi keenya hin beekna. Inni immoo tasa nu biraa du'aan darbuu isaatiif hedduu natti dhaga'ame, hedduun gaddee, garuu immoo Waaqayyo guddaan artistii keenyaaf artist Admaasuudhaaf jannata haa kennu, biyyeen itti haa haphattuun jedha. Maatii isaaniitiifis Waaqayyo jabinaaf cimina haa kennu, uummata Oromoo hunduma keenyaaf Waaqni jabina nuuf haa kennu jedha. Obbo Admaasuu addunyaa tanarraa dhiyeenya kana boqotuu isaanii miidiyaan garaagaraa dubbataa jira. Wanni nama gaddisiisu garuu summii nyaachisanii ajjeesuu isaa hogguu dhageenyu bakka jirrutti gadda gurguddaatu nutti dhagahame jechuudha. Kanaafuu maatii isaatii fi waa'ilota isaa hundaafuu jajjabina hawwaadha. Kun diinarraa hogguu takka illee tolli nuti eeggannu waan hin jirreef jecha inni nama yeroo dheeraa gartee artii afaan Oromoo keessatti bakka guddaa qabu. Kanaafuu ummata Oromoo maatii isaa qofa otoo hin ta'in kun ummata Oromoo hundarraa nu hundaan dhabee ummata Oromoo hundaafuu jajjabinaan hawwaa naana callaa carcarii Kanaadaarraa. Obbo Admaasuu addunyaa tanarraa dhiyeenya kana boqotuu isaanii miidiyaan garaagaraa dubbataa jira. Wanni nama gaddisiisu garuu summii nyaachisanii ajjeesuu isaa hogguu dhageenyu bakka jirrutti gadda gurguddaatu nutti dhagahame jechuudha. Kanaafuu maatii isaatii fi waa'ilota isaa hundaafuu jajjabina hawwaadha. Kun diinarraa hogguu takka illee tolli nuti eeggannu waan hin jirreef jecha inni nama yeroo dheeraa gartee artii afaan Oromoo keessatti bakka guddaa qabu. Kanaafuu ummata Oromoo maatii isaa qofa otoo hin ta'in kun ummata Oromoo hundarraa nu hundaan dhabee ummata Oromoo hundaafuu jajjabinaan hawwaa naana callaa carcarii Kanaadaarraa. Nagaruu kan miilanaa deemsa keenya boriif kan abdiin eeggannu meeqa buuftee kattaa dhaloota harcaaftee botuu boonyee fixiin guddaas dabalattaa. Maal si goole nuti maali badiin keenya maaliif nu moggaas dhaqee warra meenya. Kan boor biyya dhaalee seenaa kufe kaasu, kan maatiif saba isaa rakkoo keessaa baasu, kan dhugaaf jiraatee hundee sobaa raasu. Biqiltoota deemtuu ijatti miidhagdu, xobbee bara isheerraa mul'ata gurguddaa gudunfattee qabdu. Hayyuu dungoo ibsuuf harka isaarraa xaxu qarxansitee nyaattee, kan maatiin mararteedhaan ija keessa laalu meeqa biyyoof laatte. Isa kaleessaatiif marrumaan gaddaatiin boonyee hirkinfannee kunoo arras guddaa tokko arras jabaa tokko sitti laachuu dhufne. Adimee abbaa biyyaa, adimee nama guddaa, abbaa aartii Oromoo artistoota hundaa. Shaamaa aartii ta'ee, shaamaa dhalootaa ta'ee, otuu baqee ifuu guyyaa jooraa oolee qola isaatti galee ciisee achiin kan hafu. Bara ittiin jirree, bara dukkanaayyuu aartiif kan jiraate, adimee abbaa lataa abbaa hunda keenya ija keenya laate. Maasii godhannee, adimee abbaa kolfaa, adimee abbaa qoosaa, noo biran jirru jaayina garree nutti bira qoosaa. Adimee maaf du'ee? Otuu dhalootarraa, otuu Oromoorraa kabajan argatiin, otuu qabbaneeffatee gaafa tokko saba isaatiif dhume, saba isaatiif dhume otuu ofiif hin hafiin, saba isaatiif dhume otuu ofiif hin hafiin, sireema gaarii tokko irrallee otuu hafatee hin rafiin. Irraa nyaanne malee, irraa dhugne malee mangaagaa guuttannee, guyyuma tokkollee yoo maqaa isaa dhoofne tola isaa dubbanne.
Adimee maaf du'e maaf darbe lubbuunsaa eenyurraa dhageenya maalidha cubbuunsaa aadaaf safuu keenyaa qunca'ee darbee kan nu buuse bu'aa nama dhibii keessaa namni akkasii du'aa nu bobbisiisuudhaaf nu gammachiisuudhaaf goota rafee mullee akka malee du'e duuti isaaf hin mallee har'as akkuma durii mirkaneeffannee irra garjabummaa du'aa silas wanti garaa hundu akka garaadhaa ilaalee jarana silaa yommuu lubbuun jirru waliin iyyafannu hoomaas waliin koonu mee erguma duunitti illee maqaa walii dhoofnu jiraattu akkas goona yoo jedhan hunduu akkuma caaluu gungumee oom nyaata reefuma du'ellee mee faarsinuu laata erga yeroon darbetti maqaa meeqaa namni itti haa mogga'u goota keenyaa jennu si jaallanna jennu si kabajna jennu silaa wabbaafateera nuun hunda ga'u abbaa hunda keenyaa adime abbaa lataa dungoo aarti oromoo riqicha dhalootaa nan nuffatuun jedhiin naaf ganutuun jedhiin oliif gadi joortee dhangaa yaadaaf sammuutiin tuunu soorte gaafa kaan barataa gaafa kaan barsiisaa gaafa kaan daldalaa gaafa kaan abbaangoo gaafa kaan atileetii yookaan qotee bulaa gaafa kaan wallisaa gaafa kaan dhukkubsataa gaafa kaan dooktara saba oromoo gammachiisuuf waan itti hin tahin ni maaluma jira hanga arrii baaftutti oliif gadi joortee bifaan of gogsitee akkatti jiraatan jiruu gogsite har'a miti kan kee galmee yoo ilaalle dudduubatti deemnee waggaa 37 dura yommuu namni hunduu afaan waliin beekne kaleessa irra miti kaati kee fagoodha laga qaxxaamuree oromoo ta'umtuu bara yakkaa ture barakka bineensaatti lubbuun adamsamte jaalala saba keef jilbiibbiidhaan deemte otuu harkan laatiin otuu abdiin kutiin bara meeqaatamaa ati guddaa keenya dacheetu si beeka seenaatu si hima adimee abbaa aartiitii qeffataa namaa Aartii Oromootiif mana guddaa ijaarte ofii teessee bakkee sirraa nyaannee dhugnee si nyaachisii namni nurra jira kan kee. Iyyaafannaa dhabdee nurraa deemuu keessatti tollaan miti. Gatii nyaatuu taane gumaatan deebisii nurraa qabda ati. Warra aartiif jecha warra kufeef jecha dur obbaafatanii nuni matiin maaloo akkaataatti turte yoo si gaafatanii. Ogumaan qofatu waan feetan nu jedhe gungumii qofaatti malee nuti matiin olisimoos nasibii faaster gannoo baatti. Silumaa kunoo warra si dhabuu keenyaa nu galleerra hidhaatti nuni matiin maaloo sheek bakirii sabaloo fayyilee fidaatti dhaloon nammaa kuni nan gargaarre jette odoonitti galullee naan ijaarre jette saba bal'aatuun qabuun rakkoo cabe jette waan guddaa gumaacheetti fooyyuu dhabe jette kaaniif silga ta'een kaaniif baaduu ta'een kaaniif itittuu ta'een ofii gu'e jettee mana kirayii keessatti qofaa du'e jettee nuni matiin maaloo kun nuuf salphinaa deebiilaan nu qabnu dhiifama siin jennee rotu qalbii cabnu nutti mul'anne malee ati guddaa keenya guddaa hojii guddaa si dhabuun nuuf hammeenya si dhabuun nuuf gadda egaa maal goonaree akka fedhii keenyaaf akka garaa yoom ta'e mandhee bashannanaa tuullaa aartii tokkotu nu jalaa manca'e garuume adime garuume abbaala talakkii atoon duune sagaleen du'aayyuu takkaasitti hin buune lafee isaa goggogee foosaa moo biyyoodhaan nyaatamees yoo dhumu namni lammiif jiraate namni seenaaf jiraate du'eeran jedhamu soba baantii guuree ittiin nyaachuuf cooma lammii isaa biyya isaaf kan hin buufne oomaa otuu lubbuun jiruu kan dhaabiitti du'e nama meeqan deema hidhatee uffatee kan jiraa fakkaatu galgalas ganama sukkuummatee nyaatu kan manni miidhagaa bifti isaas bareedaa leemmana fakkaatu garuu galmeen seenaa kan maqaa isaan beekne kan maqaa isaan dhoofne nama baay'ee jiran finnu lakkoofne simboo aartii keenyaa ilaamee abbaa lataa atabbaan dargaggoo atabbaan dhalootaa mana dhuunfaa dhabdee oliif gadi jooruuttis rakkinni siigamu hunda keenya keessaa mana guddaa qabda manni keenya diigamu du'an jennu kana duuti kana miti waan namarraa eegamu raawwatanii du'uu nama jireenyaati waggaa 37 seenaa nuuf hojjette seenaa muchaan guune booris dhimma jiraatta lakkii atoon duune jirta dachee keenyarra jirtan hunda keessa hin duune takkaallee foolkee awwaalle malee seenaa keenya awwaalle bakka namni taa'u bakka si madaalu taa'i
tarree bakka namni taa'u bakka si madaalu tarree goototarraa kabajaan uwwisnee maqaa kee keenyirra beelaaf rakkinatti nuuf ta'ee irbaataa icciitiif qoosaan kee bara keenya hundumaan wajjin jiraata akkuma kan Taaddasaa Cukkee akkuma kan Looreessa Gaa'ee Gabrumadiin Qawweessaa fa'aa hin dhaamu dungoon kee booris darbee ifa dhaloota guddistuu itti dhabummaa aartiitti qaartee ungulaaltee qaroo meeqaatamoof duuba akka qabdatu kaatee ilaaltee kunoo har'a wal geenyee siin jennus nagaatti hojiitti jalqabdee immoo nafu karaatti nutu galmaan ga'a nuyi waadaa seenaati waadaan jijjiiramne itti fufnu hojii kee rakkannees ciramne walaloof diraamaa wallee baacoo adda addaan uummata barsiisu itti fufa dhaloonni rakkatus hin dhiisu ijaan si arganneellee hanga si jaallannuuf hanga si kabajnu sitti himuu hin dandeenyu garuu nuuf hubadhu bakka guddaa tolbunne akkuma si keenyu galatoome jechaa oolmaa nuuf ooltee fi lubbuu kee qawwina qabbinaa dhagalfii yaaddoo cunqurfama abiddarraas maqii bakka boqonnaadhaan ooltee bultu dhaqii lubbuu keerraa qabu bubbee hamaaf cabbii gatii lafarraa dhabdee siif haalaatu rabbii